qophii keenya har'aa kan guyyaa wixataa kan jalqabnu oduudhaan gara oduutti dabarsaa jaallanneetu oduu kana isin dhiyeessa itti dhiyaadha. Attam oltan kabajamtoota dhaggeeffatootaaf daawwattoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo. Bulchiisa naannoo Benishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti ajjechaa gara jabinaa gaggeeffame gareen qoratu gamasitti maluun hojii jalqabuunsaa ibsamee jira. Abbootiin alangaa naannoo Benishaangul Gumuzii fi qaamonni kabiroonis qorannaa kana irratti gargaarsa ka godhan ta'uun beekameera. Ministeerri haqaa fi poolisii federaalaa irraa miseensummaan of keessaa kan qabu gareen kun hojii isaa gaggeessaa kan jiru ta'uu seekreeteriyaatiin pireesii kan ministirii haqaa obbo Awwal Sultaan ibsanii jiru. Kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Aangawoonni Itoophiyaa aangawoota gameeyyii hedduu kan bulchiisa naannoo Tigraay kan hidhan yoo ta'u kunis miseensota mootummaa duraanii kan dabalatu ta'uu koomishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa jimaata darbe beeksisee jira. Koomishinar Daani'eel Baqqalee akka jedhanitti maaliif akka hidhaman akkasumas maqaan aangawoota kanaa eenyu akka ta'e hin ibsine. Namoota hidhaman keessaa yoo xiqqaate waa'ee namoota 8 beekna. Kana malees hangi tokko bulchiinsa ollaa taate gara Afaaritti ergaman jedhan. Qaamota dhimmi kun ilaallaturraa waa'ee kanaa ka dubbatame hin jiru. Hidhaan akkasiis kan akkaan baratame miti. Mootummaan Itoophiyaa duraan hoogganoota adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF kanneen mootummaa muummicha ministeeraa waraanan ittiin jedhe hidhuunsaa ni yaadatama. Bulchiisa naannoo Tigraay uummata sababaa walitti bu'iinsaan manaaf qe'ee ofiirraa buqqa'e achuma Tigraay keessa jiran miliyoona 2.5 caalan deebisee qubachiisuuf hojjetaa kan jiru ta'uu waajirri hojjetootaa fi dhimma gargaarsaa beeksisee jira. Hoogganaan waajjira kanaa obbo Mulugeetaa Dabaalqoo akka jedhanitti harka caalaan isaanii Tigraay dhihaa keessaa ka godaanan yoo ta'u kanneen biroo immoo Afaarii fi bulchiisa naannoo Amaaraarraa yeroo wal waraansa hammaate sana godaanan jedhan. Isaan kana keessaa irra hedduun manneen barnootaa waldaa kiristaanaa fi magaazina keessa ka buufatan yoo ta'u kanneen biroon immoo jiraattotatti butatanii jiraataa jiru. Obbo Mulugeetaan akka jedhanitti waajirri isaanii arjoomtota biyya alaa wajjin namoota lafatti deebi'an hin qabneef bakka dahannaa akkasumas immoo kanneen biroo gandeen irraa godaananitti deebisuuf hojjetamaa kan jiru ta'uu dubbataniiru. Mootummaan Sudaan Kibbaa raafama nageenyaa biyyattii keessa jiruun deeggarsa heera biyyattii hojiirra oolchuun filannoon gaggeeffamnaan biyyattii hokkara guddaa keessa akka seentu gareen tokkummaa mootummootaa akeekkachiisee jira. Sudaan Kibbaa keessatti miseensota 3 kan qabu koomishinni mirga namoomaa gabaasaasaa ka dhiyeenya kana kaawunsilii mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaaf dhiyeessee jira. Sudaan Kibbaa yeroo ce'umsaaf kan waggaa 3 qabdu keessatti waliigaltee wal waraansa siviilotaa xumursiise hojiirra oolchuun waggaa dhufu jechuun bara 2023 filannoo waliigalaa gaggeessuu qabdi. Ta'us garuu qabxiileen waliigaltee nageenyaarra kaa'aman ijoon hojiirra waan hin oolleef jedhu miseensi koomishinichaa walitti bu'iinsi hokkaraan gaggeeffamu itti fufuun akkasumas dhiittaan mirga namoomaa tooftaan gaggeeffamu babal'achuun filannoo walabaaf madaalawaa ta'e gaggeessuuf carraa jiru itti seera jedhan. Dura ta'aan koomishinichaa Yaasmin Sookaa akka jedhanitti. When we talk about constitution making, elections and transitional justice. Haala sodaaf shororkaan jiruun akkamitti haala heera hojiirra oolchuu filannoof ce'umsaa haqaa dubbanna. Sadarkaa biyyaalessaatti kana dubbachuun ni danda'ama. Rakkoon siyaasaa amma jiru rakkoo gargaarsa dhala namaaf ka dhiittaa mirga namoomaa ammeessee jira. Ministeerri haqaa fi dhimmoota heeraa kan Sudaan Kibbaa Ruuben Aarool gama isaaniitiin kan koomishinarichi jedhan irratti falmii qabu. Kunis waliigaltee keessa deebi'amee ilaalame gama hojiirra oolchuun mootummaan jijjiirama agarsiisaa jira jedhu. Guutummaatti hojiirra oolchuuf garuu gargaarsa laa argamu hanqachuun ka gumaache qabaa jedhaniiru. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Viidiyoon dilbata kaleessaa tajaajila yeroo hatattamaa kan mootummaa Yuukireen baase akka agarsiisutti handaara magaalaa Kiyev keessatti dhoo'insi guddaan dhaqqabe kan agarsiise yoo ta'u kanneen ibidda dhaamsan immoo caccabaa gamoo jalatti namoota qabamanii jiran baasuuf yaalaa turan. Kantiibaan magaalaa kanaa ka ta'an Vitaalii Kilishko akka jedhanitti haleellaan gaggeeffame manneen jireenyaa fi suuqilee kan konyaa Poodil kan Kiyev keessaa haleeluun yoo xiqqaate nama tokko ajjeeseera. Viidiyoon kanneen tajaajila hatattamaa kennanii waraabame kanarratti
kanneen ibidda dhaamsaniif kanneen hojii baraarsaatti bobba'an waaltaa daldalaa ariitiin dhaqqabuuf yaalaa innaa turan agarsiisa. Ibiddi guddaan iddoo sanatti ka jalqabe yoo ta'u namoota caccabaa gamoo keessatti qabaman ituu baasuu hin jalqabiin dura ta'uun beekameera. Weerara Raashaan Yuukireen irratti raawwatte namoota 1,000 kan galaafate yoo ta'u miliyoona 3 caalaa immoo manaaf qe'ee ofiirraa godaansise. Kun immoo Raashaa fi neetoo akkasumas Yuunaayitid Isteetsi gidduutti waldura dhaabbannaa babal'isa sodaa jedhus uumeera. Kan marfamtee jirtu magaalaa Meeripool meeshaa lafa kaa'anii wiixata har'aa harka akka kennanii fi beellama Raashaan kennite Yuukireen fudhatama dhabsiistee jirti. Ittaanaa muummichi ministeeraa Yuukireen Vershichaak gaaffii Raashaan dhiyeessite fudhatama dhabsiisuun uummanni magaalattii gadhiisee akka ba'u gochuuf Raashaan karaa banuu qabdii jedhan. Meeshaa lafa kaa'uudhaan harka kennuusa jedhu irratti mariin ta'uu hin jiru jedhanii kanas Raashaa duraan beeksifneerraa jechuudhaan Chaak dhaabbata oduu Yuukireen Pravda jedhamuuf ibsaniiru. Dhaabbati oduu mootummaa Raashaa immoo gama isaan akka jedhutti waraana Yuukireenitti hanga barii wiixataarraatti akeekkachiisi kan kenname yoo ta'u harka kennachuu diduun akka shiftaa cina dhaabbachuutti lakkaa'amaa jedhee jira. Gamtaa Awuroopaaf aangawaan imaammata alaa akka ta'an Joosef Borrell tarkaanfii Raashaan magaalaa Meeripool irratti fudhatte hamaadha jedhanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.